nagaa dararuu ammeessanii jiru. Amma oduu bal'inaan. Reefi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun bakkoota garaa garaatti du'aa fi madoon adabuu beeksise. Guutuu gabaasa kana oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabanne isiniif dhiyaanna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana aaraa leenjii waraanummaa fi siyaasa walitti fufiinsan kennaafii ture eebbisiise. Jaallatoo Lammii dabalata qaba. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gabrummaa uummata Oromoo irraa buqqisee bilisummaa dhugaa uummata gonfachiisuuf lola jibbaataa gaggeessaa jiruun cinatti loltoota haaraa sirna gabroonfataa PP'tti xumura godhan jedhu leenjisee bobbaasaa jira. Haala kanaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee giddu galeessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar keessatti dheengadda caamsaa 28 bara 2022 waraana haaraa leenjii waraanummaa fi siyaasaa walitti fufinsaan fudhachaa turan eebbisiisuun dirqama dabalataaf bobbaasee jira. Qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo eebbicha irratti argaman eebbifamtootaan baga saba keessaniif lubbuu tokkitti qabdan laachuuf dhuftan jechuun bobbaa taasistan irratti shira diinaa ciraa sirna uummata keenya boossisaa jiru gootummaan dura dhaabbachuun akka buqqistan jechuun galaa dhaamaniiruuf. Itti dabaluunis gootichi waraana bilisummaa Oromoo hanga sirnichi hundeen buqqa'utti falmaa hidhannoo gaggeessuu itti fufuun tarsiimoo isaaf ammoo qeerroo fi qarree Oromoo gabrummaa hadheeffatanii jibban fuulduras fudhatee leenjisuun lolaaf akka bobbaasu ibsaniiru. Waraanni sirna PP godina Arsii Bahaa, Qeellam Wallaggaa fi Gujii Lixaa keessatti ilmaan Oromoo 5 ajjeesan. Jaalawwii Mahmud waan qindeeffatte qabdi. Murni maafiyaa PP ilmaan Oromoo irratti daguggaa sanyii geggeessuu itti fufuun kaleessa ganama caamsaa 29/2022 godina Qeellam Wallaggaa ona Haawaa Galaan gandatuu lama Canqoo keessatti nama tokko ajjeesuun 2 qabanii deemanii jiru. Waraanni sirna PP magaalaa Gabaaroobii irraa dheengadda halkan toora sa'a 9 irratti seenuun barii isaa nama nagaa Muhammad Zeenuuraa nama jedhamu ajjeesuun nama 2 maqaan isaanii Mubaarik Battalii fi Guutaa Abarraa jedhaman ammoo qabanii lafti isaan geessan hin beekamin jira. Oduma wal fakkaatuun kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa ona Zuwaa Dugdaa keessatti caamsaa 26/2022 ganama jaartii waggaa 60 aadde Mooshee Edoo Galatoo jedhaman osoo isheen mana cidhaa ganda Burqaa Lammaffoo irraa gara ganda Bookaatti osoo deemaa jirtu naannoo gaara Gaachanaa irratti milishootni fi poolisootni Oromiyaa ajjeesan. Nyaata waraana bilisummaa Oromootii geessitee deebi'aa jirta jechuun erga ajjeesanii booda maatiin osoo hin sakattaasisin akka awwaaluu fi osoo karaa deemanii du'an jechuun dubbadhaa malee akka maqaa poolisii keenyaa hin xureessine jechuun akeekkachiisan. Haala kana keessatti reeffi jaartii kanaa osoo rakkatu guyyaa tokko buluun jimaata darbe caamsaa 27/2022 awwaalamu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gamasii gabaasaniiru. Waraanni sirna PP guutuu Oromiyaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu jabeessuun dheengadda caamsaa 28/2022 godina Gujii Lixaa ona Bulee Horaa ganda Maaxee Leemmaa keessattis nama maqaan isaa Hasan Araarsoo Gammadee kan ajjeesan yoo ta'u, onuma Bulee Horaa ganda Maaxee Toomaa keessatti nama maqaan isaa Jiloo Mijuulolee akkasumas ganda Harxummee Leemaattis nama maqaan isaa Dassaalany Ayyalaa Barree nama jedhamu waraanni murna PP uummata Oromoo irratti daguggaa sanyii raawwachaa jiru ajjeesu isaa oduun gabaasaan arraata biyyoolessa Oromiyaa Gujii Lixaa irraa gabaasee jira. Lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Aaruu Xirrootti eegdonnii fi dabballoonni PP manneen qote bulaa Oromoo 2 yoo guban manneen biroo 37 irratti saamicha geggeessan. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qabam. Eegdonnii fi dabballootni sirna faashistii Abiy Ahmad tiksuuf bobbaate uummata dararaa jirti. Torbanoota darbaniif lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Aaruu Xiroo mana barumsaa Aaruu Xiroo sadarkaa 1ffaa qubatanii jiru. Bakka qubatan kana yeroo yerootti ba'uun uummata nagaa dararaa qabeenya saamaa fi abiddaan barbadeessaa jiru. Caamsaa 26/2022 ganda Aaruu Xiroo bakka addaa mi'eessootti yaa'uun mana obbo Guuttataa Araarsaa yoo guban bakka addaa Dagaa jedhamu mana obbo Taaddasaa Dagabaasaa gubaniiru. Mana gubate kana lamaan keessaa qabeenyi baafame kan hin jirree fi midhaan dabalatee qabeenya mana keessaa walumaan kan barbadaa'e yoo ta'u,
mana obbo Taaddasaatii maatii 12, mana obbo Guuttataatii maatii 8 mana malee hafuu isaanii jiraataa ganda Haruuxiroo arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise himeera. Kana malees bakka addaa Mi'eessoo fi Dagaatii mana qotee bulaa Oromoo 37 ol cabsanii kan saaman yoo ta'u, hoolotaa fi loon dabalatee horii 13 oofanii deemuu isaanii maddi keenya dabaluun ibseera. Godina Harargee Lixaa aanaa Gubbaa Qorichaatti humnaan qeerroo leenjii waraanatti oofaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalee Rangameessaa dabalata qabdi. Caamsaa 26/2022 irraa jalqabee hanga ammaatti godina Harargee Lixaa ona Gubbaa Qorichaatti kaabinoonni fi poolisoonni Oromiyaa sirna PP tiksaa jiran dargaggoota Oromoo gara mooraa leenjii waraana raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhutti erguuf fedhii isaanii malee ganda keessa deemanii maqaa galmeessaa jiraachuu jiraattonni maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Sirni PP kasaaraan dinagdee fi waraanaa irra ga'ee qarree kufaatiirra dhaqqabee jiru kun yeroo gabaabduutti shanii fi juntaa balleessina jechuun lola keessaa hin baane keessa seenee ilmaan haadhayyeessaa fi hidhamtoota siyaasaa jechuun hidhaa ture. Dhoksaan baasuun guuree dirree lolaatti naquun lubbuu isaanii qoraan ibidda taasisuun ficcisiisaa ture. Ammas lubbuu ilmaan Oromoon ibidda qabachuuf bifa haaraan ilmaan Oromoo leenjiif walitti qabaa waan jiraniif qeerroowwan Oromoo naannoo jirtanitti dammaqiinsaan akka of eeggattan sabboontonni ilmaan Oromoo ona Gubbaa Qorichaa dhaamaniiru. Kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Lixa Shaggar ona Cobii keessatti waraanni sirna faashistii PP maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhuun namoota humnaan qabaa kan jiru yoo ta'u, ona Dirreen Cinnii keessatti mana uummataa 4 guban. Jaalicciitii Bantii dabalata qaba. Murni maafiyaa bulchiinsa abbaa irree impaayera Itoophiyaa impaayera kufuuf fiixee irra geessee jirtu deebisee suphuuf ifaajaa jiru godina Lixa Shaggar ona Cobii keessatti maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhuun namoota ganna 40 gadii jechuun gaafa caamsaa 26 bara 2022 irraa qabuun humnaan qabanii leenjisanii adda waraanaatti erguuf jechaa jiru. Kana malees dargaggoonnii fi namoonni umuriin isaanii 40 gadi jiran maatii fi qe'ee abbaa isaanii gadhiisanii gariin bosonaa fi gariin ammoo iddoo garaa garaatti baqachuu maddeen beeksisan. Yeroon kun waqtii qonnaa waan ta'eef namoonni maatii isaanii irraa humnaan qabamanii fi qe'ee gadi dhiisanii badan bara dhufu maatii isaanii waan nyaachisan dhabuun beela hamaaf akka saaxilaman ni eegama. Oduu biraatiin ammoo godinuma Lixa Shaggar ona Dirreen Cinnii ganda Bolaa Dammaqaa keessatti kaleessa caamsaa 29 bara 2022 manneen uummata 4 waraanni murna maafiyaa PP gubanii jiru. Warreen manni jalaa gubate Toleeraa Lachiisaa, Maammoo Lachiisaa, Abiyoot Taaddalaa fi kan nama maqaan isaa Nungayin akka jiru maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni sirna PP torbee kana keessa qofa mana maatii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Jalsabaayif Galgoo dabalatee manneen 30 ol Oromiyaa bakkoota garaa garaatti gubuun ni beekama. Godina Arsii Lixaa ona Eeban Arsii keessatti abbaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Jalsabaayif Galgoo waggaa tokko oliif hidhanii dararaa jiru. Jaalnadhii Oromoo dabalata qabdi. Waraanni tiksitoota sirna Minilikii gochaa abbaa hin qabneen sobaan nama yakkanii hidhuu aadeeffatan godina Arsii Lixaa ona Eeban Arsii keessatti maatii qabsaa'otaa mana irratti gubuun alatti qabanii hidhuun hiraarsaa jiru. Hidhaa caamsaa 27 bara 2022 ona Eeban Arsii ganda Dagaagaa keessatti raawwatan malee waggaa tokko oliif abbaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa Jalsabaayif Galgoo kan ta'an obbo Galgoo Baddachaa murtoo tokko malee buufata poolisii magaalaa Galjootaa jiru keessatti hidhanii dararaa jiru. Obbo Galgoon dhukkubsatan illee yaala kan dhorkaman yoo ta'u maatiin isaanis qabamanii dabalamanii gariin ammoo hidhaa dheessuun naannoo irraa baqatanii akka jiran maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gamasii ifoomsanii murni faashistii PP ilmaan Oromoo maqaa ijoollee keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun hidhuu fi manneen gubuun alatti bara 2020 baatii waxabajjii keessa abbaa fi haadha Jaalcaalaa Ashaagdee bakka tokkotti gara jabinnaan ajjeesuun ni yaadatama. Ba'a Oromiyaa godina Baarargee ona Malkaa Balloo keessatti qeerroowwan Oromoo humnaa fi goyoomsan
poolisii idilee Oromiyaa taatu jechuun leenjii waraanaaf erguun ifoome. Jaal Murteessaa Bantii dabalata qaba. Kamaddeen har'aata biyyaalessa Oromiyaa godina Bahaa Harargee Ona Malkaa Balloo jedhanitti torbee darbe keessa qeerroowwan Oromoo hedduu gandoota baadiyyaa onichaa irraa walitti qabuun mindaa gaarii isiniif kaffalla akkasumas lola hin deemtan poolisii idilee ta'uun naannoo keessanitti deebitu jechuun go'omsaa turanii. Qeerroowwan go'omsaa waraanaa fi dabballoota sirna PP didan ammoo humnaan qabuun bakka tokko tursiisan. Qeerroowwan kunneen gandoota akka Caffee Waaltaa, Makkanniisa, Tokkummaa Jaalalaa, Dhagaa Balloof, Araddaa Mul'isaa Haqaa irraa hedduminaan guuramuun guyyaa 3 dura leenjii waraanaaf fe'amu maddeen har'aata biyyaalessa Oromiyaa gabaasaniiru. Morni maafiyaa PP tasgabbii siyaasaa mareen qaamota dhimmi ilaallatu waliin ta'uun fiduu irra lola ajandaa dursaa godhatee hojjechaa jiru. Har'allee barcuma siyaasaa isaa tikfachuuf daa'imman dantaan goomsuu fi geejjiba itti afarsuun du'aaf kaadhimaa akka jiru ni beekama. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu idilee caamsaa 30/2022 qabannee isiniif dhiyaanne kan hangaamaa ture. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaga'aa jirtan raadiyoo har'aata biyyoolessaa Oromiyaati. Caqastoota raadiyoo har'aata biyyoolessaa Oromiyaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromootti dabarra. Nu waliin tura. Qophiin oolmaa waboo injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru bu'aa ba'ii fi mudannoolee adda addaa kan keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhageenyu ta'a. Kun qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromooti. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo caamsaa 30/2022 isiniif dhiyeessaa injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaa garaatti du'aa fi madoon adabee jira. Haaluma kanaan irree fi wabiin uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar aanaa miidhaa keenyitti diina aleeluun naasuu guddaa itti uumee jira. Caamsaa 28/2022 waaree dura jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa buttaan 7 miidhaa aanaa miidhaa keenya ganda boquuniisoo bakka addaa waayillootti waraana faashistii PP rasaasaan akaa'ee. Lola kanaan waraanni PP hedduu kan miidhamte yoo ta'u madoo fi reeffa konkolaataa 3 fe'atanii gara magaalaa Baallammiitti geessanii jiru. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii giddugalaa lixa shaggar aanaa ilfataa keessattis diina wawwaachisaa ture. Jajjabeen zoonii giddugalaa Cibraan Irbuu Shinniiggaa Buttaan Migira Bakkee Engadda Caamsaa 28/2022 waaree booda lola marraa 3 loleen injifannoo boonsaa galmeesseera. Marsaa duraa sa'a 10 akka empaayeratti irraa eegaluun waraana raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhan kan maqaa sakkatteensa woboon uummata nagaa goolaa turan axxeettiidhuun lixa shaggar ona ilfataa daangaa ganda Sinaanii Lukkuu fi Hidhabuu Sandii gidduutti konkolaataa tokko irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ishee ajjeesuun baay'ee ammoo madoo hamaan adaba itti tolche. Marsaa lammataaf onuma kanatti osoo isheen madoo fi du'aa ishee fe'attee konkolaataa lamaan deemaa jirtu axxee lammataa itti hidhuun ganda Sinaanii Lukkuu bakka addaa Laga Haaruu jedhamuun beekamutti galgala sa'a 12 irratti daaraa ishii tolchee jira. Marraa sadeessoof galgala sa'a 1 walakkaa irratti bakka Saaxoo Lukkuu jedhamutti humna diinaa reebuuf deemtutti axxee sadaffaa itti hidhuun adabbii keessa deebii hin qabneen adabeera. Lola marroo 3f godhame kanaan waraana faashistii Koloneel Abiyyi Ahmed 39 yoo ajjeesu 17 madoo keessa deebii hin qabneen adabeera.
Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa waraana sirna PP irratti fudhatu itti fufuun caamsaa 28 bara 2022 kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti tarkaanfii jajjabduu fudhatee jira. Haaluma kanaan godina Walloo onartummaa fursee ganda malkaa Oowaa bakka addaa Bidiruu jedhamu keessatti tarkaanfii ilaalessaa woboon fudhateen diinarraa nama 6 ajajaa poolisii humna addaa Amaaraa dabalatee yoo du'aan adabaman nama 8 ol madoo dandammii hin qabneen adabuun ambulaansii lamaan du'aa fi madoo fe'atanii akka of duuba deebi'an taasisee jira. Kana malees ganduma malkaawaa cinaatti nyaapha uummata Oromoo darruu bobbaate battalatti 7 yoo ajjeesan ganda Boorkannaa bakka addaa malkaa Rooqaa jedhamutti poolisoota humna addaa Amaaraa 4 du'aan adabuun madoo hedduus tolchuu ajajaan oboo godinichaa beeksiseera. Tarkaanfiin oboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti itti fufaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan caamsaa 30 bara 2022 sanii dhiyeessaa Annadee Oromooti. Sabboontotni ilmaan Oromoo dinagdeen cimsuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti jiru. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo garee GFO USA gurmuu fardeen Oromiyaa USA yeroo garagaraatti dinagdeen waraana bilisummaa Oromoo tumsaa turan ammas qarshii impaayera Itoophiyaa 90 gumaachaniiru. Gareen GFO USA asiin duras maallaqa walitti qabuun woboo tumsaa kan turan yoo ta'u fuula duraafillee gurmuu ofii baay'ifatanii woboo tumsuuf akka qophii qaban nuuf himuun dirqama biroo woboo irraa itti kennamu illee osoo ofiin qusatiin fudhatanii hojjechuuf qophii ta'uu isaanii beeksisaniiru. Tumsi dinagdee woboof taasifamu cimee itti fufuun ilmaan Oromoo biyyoota garagaraa keessa jiran maqaa garee tumsa qeerroo fi qarree haa awwaannu jedhu jalatti gurmaa'an marsa sadaffaaf tumsa maallaqaa woboof taasisaniin qarshii Itoophiyaa 1,115,569 walitti qabuun gumaacha taasisanii jiru. Gareen kun gara fuula duraattis afanfaajjii diinni nu keessa facaasuuf dhama'uuf otoo gurra hin kennine abdii foobii uummata Oromoo woboo bira cimanii akka dhaabbatan waadaa seenanii jiru jechuun gabaasa jajaa olaanaan dhaabaa woboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jennu horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya caqasaa jirtu jennee abdanna gara qophii addaa har'aaf qindeeffannetti isin ceesisna ammalleen turtiin keessan waliin haa ta'u. Baay'ee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota har'aata biyyoolessa Oromiyaa kan argamnu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gidduutti. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenyarraa kaasee kora gaggeeffachuudhaaf gara lixaatti hamna dheeraa imalee as ga'ee jira. Kora kanaan wantoota gurguddoo hedduu kan qabsoo bilisummaa Oromoo murteessan akkasumas gufuulee qabsoo bilisummaa Oromooti kan jedhaman tokko lamaan kaasee mari'achuudhaan egeree qabsichaas akkasumas sabicha gara bilisummaa fi birmadummaatti geessuudhaa fi wanta barbaachisu jedhamu keessaaf alaan amna dheeraa deemee wanti diinaaf firri irratti hojjete hunda cabsee gara fuulduraatti akeekaaf kaayyoo ganamaa milkeessuudhaa fi kora jabaa geggeeffate murtoolee jajjabaa dabarfatee jira. Waan nuti asitti agarru hundumtiyyuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan sabaaf ba'anidha. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo irratti ammoo ololli jajjabaan gama mootummaatiin akkasumas warra fira fakkaataniin irratti geggeeffamaa akka ture kan diinnis firris akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo beekudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon isaa ofii badee uummanni Oromoo jiraachuu qaba. Qabsoon dhaabbatee uummanni Oromoo itti fufuu qaba. Woboon badee waraanni bilisummaa Oromoo badee uummanni Oromoo jiraachuu qaba malee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin akkasumas qabsoo bilisummaa Oromootiin wanti kamiyyuu uummata Oromoo irratti dalagamuu hin qabu kan jedhuun akeeka godhatee kan bobba'edha. Kana milkeessuuf ammoo keessoo isaa qulqulleeffachuuf wantoota gurguddoo hedduu kaasee mari'ate qaawwaa uumame akkasumas miidhaa uummata Oromoo irra gahaa ture furachuuf wal waamee mari'ateera. Maree kanarratti garuu ololli jabaan gama firaatiinis gama diinaatiinis geggeeffameera. Waraanni bilisummaa Oromoo kan wal ga'eef meeshaa eeggachuu akkasumas
dhabamuuf kan jedhu ololli gurguddaan hooggansa irratti akkasumas waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeeffamaa akka ture wantoota lafa ho'isaa turanidha. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo akka cirracha galaanaa lafa guutee jiru kun meeshaa baatee jiru kun akeeka ittiif as ga'eef ni qaba. Akeekni guddaan naannoo kanatti wal ga'ameef akkuma dura tuqnetti waraanni bilisummaa Oromoo sochii geggeessaa ture keessatti kan diinni ijaareef wallaalummaan geggeeffame wal qabate uummanni keessatti miidhamaa qabeenyi barbadaa akkasumas wantoonni gufuu qabsooti jedhaman kan mootummaan akka isaaf ta'utti aanjesseetti raawwatamaa ture. Haa ta'uti waraanni bilisummaa Oromoo ammas kan irra deebinee jennu ofii badee uummanni Oromoo jiraachuu qabaa haala jedhuun wantoota dheeraa karaa dheeraa deemee rakkoolee gurguddaa kana furachuuf asitti wal ga'ee jira. Rakkoo kana erga kaafatee booda uummanni Oromoo gama hundumaan waraanni bilisummaa Oromoo keessatti sosso'aa ture gufuulee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qaamni mootummaa fi warreen dantaaf ijaaraman farfakkaattonni raawwatan kanaaf uummata Oromoo kora taa'een guyyoota dheeraa taa'ee mari'ateen uummata Oromoo dhiifama gaafatee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee fuulduratti rakkoolee ka'an kanneen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bobba'anii dhiibbaa uuman kanneen diinaan ijaaramanii dhiibbaa uuman qabsoon Oromoo akka hin tarkaanfanne akka achuma daa'imtu gochuuf yaalan hunda irratti hojjetee uummata Oromoo garaa isaa akka barbaachisaa ta'etti milkii isaa milkeessee bakkatti deebisuudhaaf waraanni kun waraana sabaatii gaachana uummata Oromooti irreedhaa waan hundumaaf waardiyyaa uummata Oromoo ni dhaabbata jedhee irratti walii galee jira Hayyee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo waan isin daawwachiisaa jirru kan kora waraanni bilisummaa Oromoo amna dheeraa Finfinnee jalaa ka'ee zoonii lixaatti wal ga'eedha. Wantoonni ittiin wal ga'an akkuma dura tuqne waan hedduudha. Waan hedduu sana keessaa irra guddaan rakkoolee gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mudachaa jiran kan fiiraaf diinni godhee fi akkasumas kallattii qabsoo bilisummaa Oromootti milkaa'u irratti waan hedduu kaasee mari'ate waan hedduu sirreesse akkasumas hawaasa Oromoo kan itti bade kan dheebuu bilisummaa fi birmadummaa qabu kan qabsicha itichee dhaabe kan qabsicha hin nuffine bira dhaabbatee milkeessuuf lubbuu isaatiif qabeenya isaatti dhabaa ture hunda irratti kaasee mari'achuudhaan sana hunda sirreessuudhaaf lubbuu isaa barbaachisaa akka qaalii deebii hin qabne kafalee waan uummanni Oromoo kun barbaadu bilisummaa walabummaa biraan ga'uudhaaf tokkummaa ititaa kan diinni firri fakkaattonni sochoosuu hin dandeenye dhaabee milkoomina kanaaf halkaniif guyyaa akka hojjetu akkasumas uummanni Oromoo dhugumaan gooftaa qabsoo bilisummaa Oromooti dhugumaan utubduu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uusaa mari'atee kana isin daawwachiisaa turre kanaan waan wal qabatuun gara fuulduraatti tarkaanfiiwwan akkasumas wantoota gootichi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif raawwatu jala buunee ordofnee gurra isiniin geenya. Kana jecha wantoonni akka ololaatti diinarraa miidiyaa diinaarraa warreen hubannoo qabsichaa hin beekne gadi dhufuu wal ga'uu gooticha waraana bilisummaa Oromoo hin hubanne isaan kanaaf deebii akka ta'uuf jecha isaan kun akka hubataniif jecha wantoonni asitti waamamaniif yoo shiraaf ta'e diinaaf ta'e yoo callisnee qabsoo kana karaarraa maqsuuf ta'e irraan kan hafe wanti kamiyyuu ifa galakkatee hubachiisuu barbaanna. Riphee lolaan tokko haala garaa garaa keessatti duubatti deebi'ee ni mari'ata. Mari'atee immoo achiin hin badu irra deebi'ee tarkaanfiilee barbaachisaa fudhachuudhaan akeeka ganamaa sana milkeessuuf ni tattaafata. Aga lubbuun isaa keessaa baatu jechuudha. Kan qabsoon ganne kan qabsoo irra dhaabbatee mala qabsooti kan jedhu hundumaa tarkaanfii barbaachisu ni fudhata. Kan qabsoo ganuuf karaarra jiru garuu yeroo hundumaa kufaatii isa qaqqabuuf kufaatii irra jiru irraa miliqee lafa barbaachisaa galuu ni danda'a. Qabsaa'onni asitti argitan warreen uummata Oromootiin manaa ba'an qabsoo kan ganuu manaa ba'an osoo hin taane qabsoo baduuf jedhu irraa ooshanii akka bu'aa qabutti karaa deemsisuudhaan milkoomina irraa ga'uuf ni hojjetu.
kan hubannoo akka ta'uuf kaasne waan isin daawwachiisaa turre waraana bilisummaa Oromoo akeeka sirriif ka ganamaa qabu malee ka mootummaan maafiyaan maqaatti moggaasuuf kanneen fira fakkaatanii maallaqarraa sharafachuudhaaf murna garaagaraan ijaaramanii keessatti ijaaramanii waraana kana bittimsuudhaaf hojjetaniin kan ifu miti. Waraanni kun akeeka qaba, mataa qaba, waan hojjetu ni beeka, bu'aa irraa argatu ni beeka. Bu'aa irraa argatu beekaaf wal ga'e.